Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jechaa nageenyi keenya kan onnirraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Akkuma beekamutti ji'a 3 olii fi isinirraas banneessirra namoonni hedduun akkuma kanaan gaaffilee garaagaraa nu gaafachaatis turtan. Namoonni keessumaanuu maaliif badde yookiin ammoo akkam taatan maal jettanii nu gaafattan hedduu galatooma. Akkuma kanaan sababni isin jala banneef akkuma beekamutti sababa sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarraa nu ugguraniif yookiin ammoo karaa yuutuubaatiif akkuma kanaan karaa feesbuukaatiin nu ugguraniif jecha isinirraa banneetis jira. Haa ta'u amma dachaan kottaa kunooti kallattiin keenya karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii jechuun ammas abdiin kun isinitti deebine kottaa nu jajjabeessaa jechuunis dhaamsa kenna. Haa ta'u gaaffilee hawaasa keenya yookiin hedduu itti yoo deebine namoonni hedduu gaaffilee garaagaraa nu gaafachaa turtan. Gaaffileen isin nu gaafachaa turtan keessaa haalli yeroo ammaa kun maalitti deemaa jiraa fi akkuma kanaan biyyi teenya hoo maalitti jirti? Haala kanaan loltoonni yeroo ammaa kana Abiyyi Ahmad karaa waraanaatti deemee jira jechuun keessumaanuu gaaffilee ammas ni kaasaa jiru kun gaaffilee dhiyeenya kana keessatti nu gaafachaa turtan. Gaaffilee kana dura nu gaafachaa turtan yeroo keessatti kan isinii deebisnu ta'a. Kanumaafuu haala ammaa jiruun haalli keessa jiru maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Nu wajjin turtii gaarii. Akkuma beekamutti guyyaa yookiin amma guyyaa 4-5 duratti hanga addaatti Abiyyi Ahmad karaa lolaa deeme jechuun namoonni hedduun karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa hawaasummaatiin hafarsaatis ture. Icciitii isaas kan isiniin ga'u ta'a. Icciitiin isaa waan guddaadha. Eessa jira Abiyyi Ahmadiif yookiin Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana maal keessa jira waan jedhullee kan isiniin ga'u ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti viidiyoo keenya yoo daawwattan Abiyyiin eessaa ka'ee hanga amma eessa jirallee kan hubattan ta'a jechuudha. Yoo hanga xumuratti hin hubanne garuu ka'umsa isaa qofa ilaaltanii yookiin ka'umsa isaa qofa hubattanii yoo kan deemtan ta'e gaaffiin kun eessarraa Abiyyiin eessarraa ka'e Finfinneerraa ka'e eessa jira eessarraa ammoo amma eessa jira waan jedhu addaan baafachuu hin dandeettanii jechuudha. Kanaaf ummanni keenya fi hawaasni keenya kan idila addunyaa irra jirtan kan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii hordoftan akkuma kanaan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin akkuma beekamutti isinirraa badeetis ture. Haa ta'u amma isinitti deebine. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Abiyyi Ahmad shaashaa kanarratti mee haa ilaallu. Abiyyi Ahmad kana dura hanga har'aatti karaa waraanaa deemee jira jechuun hawaasni keenya hedduun beeka. Akkuma kanaan viidiyoolee garaagaraa yookiin yeroo ammaa kana kan Saaraa keessa deemu Saaraan sun keessa osoo deemu namoonni hedduun viidiyoolee walii qoqqoodaa jiran. Viidiyoon isaas kana viidiyoo kana akkuma argaa jirtan akkuma dhagaa jirtan kanatti Abiyyi Ahmad viidiyoo kana eessaa fidee gallakkise yookiin viidiyoon kun akkamitti waraabame namoonni jedhanii yookiin gaaffii of gaafatan hedduun jira. Gaaffii kana immoo Saaraa yookiin immoo gaafa naannoo Tigraay deemeeti yookiin gaafa karaa Anfaar deemeeti jechuudhaan namoonni hedduun keessumaa gaaffii hedduu of gaafatanii jechuudha. Gaaffii kana namoonni hedduu yoo of gaafatan dhugaadha. Gaaffiin kun ammoo gaaffii hedduu namatti ta'a. Abiyyi Ahmad yoom deeme karaa lolaa yoom qawwee qabatee deeme namni karaa bosonaa deemu waardiyaa yookiin ammoo waardiyaa ofii dhaabuu osoo hin taane innuu karaa lolaatti bobba'uudha kaayyoon isaati kan jedhan. Namoonni hedduun gaaffilee akkas nu gaafachaa turtan keessan namni tokko akkas jechuudhaan nu gaafate. Mee wanta Abiyyi Ahmad kana addaan nu baasaa hedduu nu dhibee. Abiyyi Ahmad dhugama karaa lolaatti deeme moo uummata keenya kakaasuu yookiin karaa waraanaatti bobbaasuuf deemaa jira? Waan kana addaan nu baasaa namni jedhee nu gaafate tokko deebiin keessan dhugaadha. Abiyyi Ahmad karaa waraanaatti bobba'uu osoo hin taane sababa uummata keenyaaf ta'uuf yookiin ammoo uummata keenya kakaasee karaa waraanaatti bobbaasuuf kaayyoo isaati yookiin keessan ilmaan Oromoo ficcisiisuu kan barbaade malee waan biraati yookiin inni dirree waraanaa deemeeti miti jedha. Mee Abiyyi Ahmad helikooптara kamiin yookiin ammoo toyyuu helikooптara akkamiitiin biyya keessa deemaa jira yookiin Saaraa fakkeessee naannoo inni itti bu'utti yookiin naannoo inni itti argamutti namoonni simatanii ganda keessatti bu'ee gandarraa qophiin sun godhamee fi akkanatti akka shaashaa keenya irratti argatan kanatti keessumaanuu Abiyyi Ahmad karaa waraanaa deemee jira jechuudhaan of gaafachaa jira jechuudha. Kana jechuun dhugaa yookiin soba dhugaa irraa fagaate jechuudha. Uummanni hedduun keessaan hawaasni keenya hin gowwoomina yeroo kana keessatti. Hawaasni keenya kan biyya jirtan keessan Oromiyaa keessa kan jirtan gowwoomuu yeroo hin qabne yeroo ammaa kana jechuudha. Kana jechuun ammoo Abiyyi Ahmad dhugaan lola deemeetis hin jiru. Abiyyi Ahmad kaayyoon isaa lama. Kaayyoon isaa an biyya kana yoo gallakkisee deemes uummata biyya kanaa balleessee bada. Jecha darbuun jedhe tokkotu jira. An biyya kana gaafa gallakkisu
Nama miti gufuu mukaatti akka hin dhufne taasisaa jedheetis ture dhaaddannoo isaati. Dhaaddannoon isaa sun osoo hin milkaa'in hafe. Garuu Abiyyi Ahmad ammoo kaayyoon isaa sanii jechuun kaayyoon Abiyyi Ahmad ummata keenya kana balleessee badee deema. Sababni kana ta'eef hayyoonni keenya akkuma beekamu wanti dubbii kana ta'ee hayyoota ana wajjin waliigaltee gochuu dhabdeetu waan kana fidee jedha. Sadii ummanni keenya ammoo maal beekuu qaba yookiin kaayyoon ummanni keenya beekuu qabu maalidha waan jedhu falaasama Abiyyi Ahmad baasee ittiin deemaa jiru. Hayyoonni keenya yeroo ammaa kana mana hidhaa jiran hayyoonni keenya yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa kan jiran yeroon isaan eeggachuu Oromoon qabu yeroo ummanni Oromoo biyya keessaaf alaa mormuu qabu yeroo ammaa kana jechuudha. Yoo kana jedhu hawaasni biyya keessa jiru ammaa kana maal hojjechaa jirtan akka jettanii of gaafattaniif. Hawaasni biyya alaa jirtan akka maal keessa jirtan maal gootanii jirtan akka jettanii of gaafattaniif waan kana isinii kaasaatis jira jechuudha. Kana yoo jedhamu ummanni keenya yeroo ammaa kana kan rafuu hin qabne yeroo ammaatti Oromoon dammaqe malee hin dammaqne dammaqee osoo jedhamu namoonni hedduun Oromoon kana ol maal dammaqa jechuudhaan gaafii of gaafate yookiin gaafii ana deebisa. Kana yoo jedhu Oromoon dammaquu ka qabu yeroo ammaa kan hayyoota ofii yoo baafachuu danda'e diina harkaa. Diina harkaa yoo baafachuu danda'e qofa jechuudha. Waan ajaa'ibaa yookiin ammoo waan ammaa kana deemu Abiyyi Ahmad diraama Abiyyi Ahmad dalaguu deemu keessaa gaafa Jawaar Mohaammed ajjeesuuf deeme inni Abiyyi Ahmad eessa jira? Mee namoonni hedduun Abiyyi Ahmad eessa jira? Jawaar irratti labsee yookiin ammoo waardoonni isaa akka kaayatee isa ajjeesan taasisee erga san booda ammoo ofii ammoo Raashiyaa deeme jechuudha. Abiyyi Ahmad ammallee Ankara waraanaa deeme jedhee akkuma beekamutti dammaqaa Mokonnaniif aangoo dabarsee har'a ammoo uummata keenya irratti yookiin ammoo hooggantoota keenya irratti labsii ajjeechaa kallattii dandeettan ajjeesaa ka jedhu labsee jechuudha. Uummanni keenya dammaqe. Wanti dalagamu kun Abiyyi maaliif hangammaan ajjeesin namoonni jedhu gaafii of gaafachuu dandeettan yookiin gaafii isin keessa uumuu danda'a. Wanti hagaarraa hin ajjeesiniif daddafa kanatti Abiyyi waan ajjeesu. Abiyyi jechuun summii. Abiyyi jechuun summii. Summiin yeroo sanitti sin ajjeesu. Si laafisee, si laamishessee, si caccabsee, si ajjeesaa jechuudha. Abiyyi Ahmad illee akkuma kana. Uummata keenya kana kaan ajjeesee, kaan waraana ergee, kaan ibiddaan gubee, kaan ammoo mana hidhaatti darbee, kaan miskiinoomsee biyyarraa baasaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad jechuun nama akkanaati. Abiyyi Ahmad jechuun nama gocha akkanaa godhuuf barbaadu. Uummanni keenya ammoo maal godhaa jirtan? Gaafii kan of gaafadhu. Gaafii kana shamarris dhiirris of gaafadhu. Qeerroon biyya alaa jirtu kan biyya keessa jirtu yeroon ammaa kun yeroo akkamiiti? Yeroo uummanni Oromoo kun taa'uu qabu, yeroo uummanni Oromoo kun ammaa kana taa'ee rafuu qabu waan jettanii of gaafattan ta'uu qaba jechuudha yeroo ammaa kun. Yoo kanan ta'initti ilmaan Oromoo idila addunyaa keessa jirtan biyya keessa jirtan raftanii jirtanii waraanni adda bilisummaa Oromoo kophaa isaatti hawaasa ofii malee waa gochuu hin danda'u. Uummata Tigraay loltoota isaanii qofaa miti jajjabaatanii kan akkanatti bilisoomuuf deeman kun jechuudha. Uummanni isaanii faanaa dhaabbateeti. Hawaasni biyya alaa faanaa dhaabbateeti. Qeerroof qarreen biyya keessa jirtu wajjin hidhattee gabbaatee dubartii wajjin gabbaatee har'allee bilisummaa lammaffaa uummata Oromoo biratti yookiin miliyoona 60 jedhanii lakkaan biratti fidaataa jira jechuudha. Kana uummanni Oromoo ofitti himuu qaba. Ofiin sobin sigaaraa aarsaa ofiin sobin jimaa qamaa ofitti sobin ka biyya keessa jirtullee jechuudha. Ka biyya Oromaa keessa jirtu guyyaa oomiyaa kee dalagachaa ooltee guyyaa ammoo hammaala kee hammaalachaa ooltee galgala ofiin sobin. Ummata Oromoo si hin sobin dhugaan jirtu tanaa jechuudha. Yoo bilisummaa feete ummanni Oromoo yoo bilisummaa feete jaalattus jibbitus tokkummaan qabsaa'uu qofatu si baasa. Tokkummaa qabsaa'uu jechuun hoo maalidha? Gaafii namoonni hedduu of keessatti uumuu danda'an keessa jechuudha. Tokkummaan qabsaa'uu jechuun ammas uummanni keenya kan biyya alaa biyya keessaa kakaasee qindoominaan waraanatti bobba'uu yookiin immoo Abiyyi Ahmad yookiin sirnoota Abiyyi Ahmad ka biyya keessa jiru ka Oromiyaa keessa jirtu kaabineef kaadiree burkuteessu jechuudha.
kaabinee fi kaadiree Oromiyaa keessa jirtu burkutoofte jechuun ammoo biyyattiin sun Oromiyaan gabaabatti bilisoomte jechuudha. Namni Abiyyi wajjin dhaabatu ammaa kanatti Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabu jennee uummanni keenya yoo lafaa dammaqe qofa bilisummaan ka dhuftu. Inni kaadiree keessa jiru yookiin inni kaabinee jiru kun obboleessa kiyya. Inni aanaarra jiru kun abbeeraa kiyya, durbicha kiyya, obboleessa kiyya, abbaa kiyya jennee yoo irra tarre bilisummaan dhufti yoo jenne gurraanuu hin dhageenyu jechuudha. Bilisummaan akkana sabni fidate hin jiru. Bilisummaan dhufuu feetu uummanni Oromoo ammallee ummata Oromootii fi ummata Tigraay jidduutti maaltu deema? Uummanni Oromootiif ummata Tigraay jidduutti wanti deemu kana boodas guddaa. Abiyyi Ahmad irratti dabree Abiyyi Ahmad irratti ilmaan Oromoo ammaa kana Amaara wajjin ta'uun keessaan warri mataan isaanii furrii malee yookiin immoo surrii hin qabne. Warri mataa furrii malee surrii hin qabne ammaa kana Abiyyi Ahmad wajjin deemee hiriiree lolaatiis jira. Lolli kun ammoo hangam biyya tana mee video tokko isin agarsiiseetiin isin deebi'a. Video amma shasha keenya irratti argaa jirtan kun ilmaan Amaaraa qofaa miti, ilmaan Oromooti. Ilmaan Amaaraa uummanni Tigraay shut godhaa jira. Ilmaan Amaaraa tokko hambisaan jiru shut godhaa jira. Ilmaan Oromoo yookiin Amaara Oromiyaa himatte ammaa kana guuranii kinoo konkolaataa argaa jirtan. Booji'anii guyyaa kaleessa nama 3,630 ol booji'anii ammaa kana naannoo Tigraayitti fe'aa jiran jechuudha. Hubadhaa. Kana jechuun waan salphina biyyattii san keessa deemaa jiru. Abiyyi Ahmad uummanni Tigraay maal godhuuf deema? Uummanni Tigraay maal godhuuf deema? Waraana adda bilisummaa Oromootiin walii galanii jiran karaa waraana adda bilisummaa Oromootti maaliif ijoollee kana hin geessine? Maaliif ammoo karaa Tigraay fe'uu barbaachise? Waan jedhu gaafii guddaa uummata keenyaati. Uummanni Tigraay qeerroo amma kana guurachi sassaabee uummata Oromiyaa kanaan gaafa walitti bahe Abiyyi Ahmad keessaa baase uummata Oromoo kanatti deebisuu deemaa jechuudha. Filima ummata Tigraay keessaa waan tokko qabachuu qabda. Uummanni Tigraay fi uummanni Amaaraa kun akkamiin wal lolaa jiran yookiin ammoo barnoonni isarraa fudhachuu qabdan tokko maali? Ijoollee ammaa kana booji'anii Abiyyi Ahmad itti ergaa jiru kana fuudhanii of fuuldura oofanii ofii duuba deemanii jarra rasaasaan fichisiisan. Yoo jorri Amaaraa kun rasaasaan dhawee rasaasa ofii irratti fixatee dheefsuuf gahutti jarri meeshaadhaan itti as bahanii jechuudha. Kana jechuun ammoo amma lama ijoollee guuranii ammas karaa Oromiyaatti karaa ijoollee Oromoo kanaan nuti Tigraayitti oofan kun carraan ijoollee sun qabdu maali? Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiif uummanni Tigraay yookiin waraanni Tigraay kun walitti deebi'e ammallee ijoollee sanas fuudhanii of afoo baasanii isaaniin taqabaabbalaa deemanii jechuudha. Isaan irra saasa uummata Oromoo fichisiisanii jechuudha. Kanaaf keessanumaan keessan bilaa. Keetumaan keenyaadhu ka jedhu sanitti deemaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin qabsaa'ee gabbahee yeroo falmachuu qabu amma. Oromoo yoo amma hin falmatin caba hoggaa 100 walii san cabuuf deemta jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kana ofitti himuu qabdanii jechuudha. Gaafii obboleessa kiyyaa kan inni gaafatee asumatti hin daangessa. Gaafii bira ammoo namni tokko maal jedhe nama kofalchiisa. Abiyyi Ahmad aangoo gallakkisee yookiin Amaaraa kennuun isaa kun akkamitti ilaaltu yookiin ammoo Abiyyi Ahmad aangoo gallakkisee karaa Dammaqaa Mokonnaniif dabarsuun kun uummanni Oromoo hoo akkamitti fudhataa jira waan jedhu gaafate. Dhugaadha gaafiin kun gaafii sirriidha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Namoonni hedduun ammoo gaafii akkanaa kana of gaafatanii gaafii akkanaa kana harkaa qabaachuu dandeessan. Asumaan deebiin keessan illee isinii deebi'a. Gaafiin kun tarii keessan deebi'a. Oromoon Abiyyiin irra buluu irraa Dammaqaa Mokonnan irra buluu gaariidha. Oromoof maaliif yookiin gaarii maa akkamii jette yookiin gaarummaan isaa maalidha jettanii gaafii kana of gaafachuu dandeettan. Gaafii kana akka of hin gaafanneef ammoo deebii isinii deebisa. Deebiin isaa hoo maali? Hanga xumura dhaggeeffadha. Gaafiin inni yookiin ammoo Dammaqaa Abiyyi Ahmad irraa yookiin Dammaqaa Mokonnan wayya jettu maaliif kan jedhu Dammaqaa Mokonnan yookiin ammoo akkuma beekamutti Dammaqaan tokko uummanni Oromoo guutuun Amaaraa jechuutti of beeka. Abiyyi Ahmad maaliin uummata Oromoo kana sobe yookiin maaliin uummata Oromoo kana miidhe yoo jettani Oromoodhaa jedhee maqaa ofii Oromoodhaan dhaachuudha qofa. Namoonni hedduun osoon hojii Abiyyi hin barin maqaa inni Oromoo jedhee maqaa ofii waame qofaa fi of sobaatis ture, of sobaatis jira. Kanaaf namni kun Oromoodha.
Oromoon qabattee qofa waan jedhuuf deema. Kaayyoon Oromoon qabattee kaayyoon inni deemaa jiru kun kaayyoo Oromootii jedhee nama tilmaamuu hin dandeenye jechuudha. Nama gurraan dhageetti Oromoo jedhu qofa dhagaheetu Abiyyitti amanee deemaa jechuudha. Abiyyi Ahmad jechuun uummata Oromoo kan ittiin sobe jalqaba hojii isaa caalaa wanti ittiin sobe Oromoo jedhee maqaa ofii waamu dursatu yookiin qofatu uummata Oromoo hedduu sobee jechuudha. Gaafii keetirratti maaliif Dammaqaa Mokonnon wayyaa jedhe gaafiin kun immoo Dammaqaa Mokonnon uummanni Oromoo gaafa Dammaqaa Mokonnon ta'e Dammaqaan eenyu Amaara jechuu walii gala Amaara ta'uu isa sin kaannu kanaaf ammoo gurmaa'innaa fi sagalee tokkoon ka'ee dammaqee falmachuu danda'a gaafa wayyaanee yookiin 2013 irraa eegalee 14 irraa ka'ee eegalee wanti wayyaanee mo'achuu dandeenye wayyaanee hadda Abiyyiin Ahmad Oromiyaa fi Amaaraa fi Anfaarii fi maaliin Somaaleen itti duultee dadhabde kana qeerroon Oromoo kophaa isa osoo Amaarri takka dhagaa hin darbatin Amaarri Oromiyaa keessa jirtu dhagaa hin darbatin qeerroon Oromoo hoggaa sadi falmate harka duwwaa Tigraayitti galchee jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Harka duwwaa Tigraayitti galchee jechuudha. Maali kuni? Oromoon osoo meeshaan hin lolin harka duwwaan galche naannoon Amaaraa naannoon Oromiyaa walitti duudanii Abiyyi Ahmad meeshaa Dubaay irraa fi Chaayinaa irraa fi Raashiyaa fi Turkii irraa galchee dadhabe kun gaafa san hin qabani moo hin qabani gaafii keeti gaafa sanillee akkanuma qabani gaafuma san kaayatan meeshaa uummanni Tigraay qilee keessatti tuulatanii yookiin biyya amma iskaabataraan baasaa jira meelaalaa shaashaa kanarratti waan baay'ee irraa barattan Ummanni Tigraay meeshaa kana maaliif awwaale? Gaafa qeerroon Oromiyaa hoggaa sadi guutuu lolansanillee ummanni Tigraay meeshaa kana qabamoo hin qabani. Gaafii guddaadha. Kanarraa waan baay'ee barachuu dandeettanii jechuudha. Waan hubachuu dandeettanii jechuudha. Rakkoon dhufuuf deemu maali? Ummanni keenya akkamii hubachaa jira waan jedhu waan kanarraa sirriitti hubachuu dandeettanii jechuudha. Senegalee wanti kun argaa jirtan meeshaa amma qilee keessaa baasaa jiran kun meeshaa har'a yookiin Abiyyiin gaafa jiru bitamee miti kasan dura bitamee awwaalametu har'a qilee keessaa bahaa jira jechuudha hubadhaa kana jechuun gaafa qeerroon harka duwwaa loltu sanis uummanni Tigraay akkanuma qaba garuu qeerroon sun harka duwwaa Tigraayitti galchee Finfinnee yaase har'a Abiyyiin boombii fi rasaasa jalaatiin gubbaa fi diroonaan rukutullee hin dandeenye jechuudha. Akira lubbuu isaa ofii gadi bahee wajjin fiiguu fi wajjin uummata kakaasuuf burraaqaa jira jechuudha Abiyyi Ahmad. Isinii galaa miti dubbiin kun sirriitti bareechee isinii galaa dheetii yaada. Kanaaf dubbiin jirtu eessa? Dubbiin jirtu takka. Ummanni Tigraay amma kana murannoon inni qabu maali? Konfidensiin isaan qaban maali? Waan kana ni goona hin goona. Goone ammoo Abiyyi Ahmad likkii galchina irra jiranii jechuudha. Isinii galee Abiyyi Ahmad akkamiin likkii galchuuf deeman akkuma argaa jirtan akkuma dhagaa jirtan kan ta'e Abiyyi Ahmad dhugaadha likkii galchan. Abiyyi Ahmad kun amma kan ofii gabbahee bosona keessa bosona achitti kalaa oollee baatee Awaashii fi Matahaaraa jidduu fiigaa jira jechuudha. Kana jechuun konfidensii yookiin ammoo hamilee isaaniif kenna. Hamilee warra Tigraayiitiif kenna. Hagana isa goone jechuu isaaniif kenna. Likkii isin galchina gaafa abbaa isa hayyee jedhe sun ummanni Oromoo ammoo likkii isa galchee jechuudha. Kanaaf har'allee Abiyyi irra namni yookiin ammoo Dammaqaa Mokonnon jedhamu kun yoo aangoo irra ture ummanni Oromoo akkasii falmatee ofirraa kaasuu danda'a. Kanaaf ammoo Abiyyi irra isa wayyaa. Kanaaf tokkummaa keenya kan ittiin cimsannu ammoo isarratti ittiin cimsanna. Abiyyi ammoo tokkummaa Oromoo balleesse, tokkummaa Oromoo bittinneesse. Akkamitti sababa inni Oromoo jedhee ofime qofaafi. Sababa inni an Oromoo jedhee ofime qofaaf rakkoon hedduun uummata keenya dhalatte jechuudha. Kanaafuu isa nu wayyaa. Isa ta'uun hamaa miti. Garuu isa keessatti ammoo uummanni Oromoo of eeguu qaba. Waa malee ammoo Dammaqaaf dabarsee hin kennine Abiyyiin beeka. Ani badullee hayyoota Oromoo ta isaan qaban balleessiidhaaf Dammaqaa Mokonnoniif dabarse jechuudha. Kana ofitti beekuu qabda. Dammaqaa Mokonnon ammoo
Dammaqaa Mokonnon ammoo waa lama ofii murteessuu qaba. Ani badee ati hin haftu. Ani murtii idil addunyaatti yookiin mootummaa idil addunyaatti itti gaafatamee lubbuu namaatiin itti gaafatamee atillee ittiin haftu anaaf atillee wajjumaan gallaa jechuuf Abiyyiin isaa dabarse. Yoo Dammaqaa Mokonnon beekkatee waan kana dalaguu dhiise beekkatte yoo kana beekkachuu baatte immoo Dammaqaa Mokonnon illee itti seente jechuudha. Waan guyyaa dheengadda Abiyyiin Ahmad dabarsee fi jedhee dubbateen as yookiin ammoo dabarfamee fi isa kennamee as wanti tokko ka du'u ka galu rasaasni roobaa jiru ka tumamaa jiru ka ajjeefamaa jiru hundi itti gaafatamaan Dammaqaa Mokonnon jechuudha. Itti gaafatamaan Dammaqaa Mokonnon jechuudha. Maaliif ka Abiyyi Ahmad bu'ee wotaadara inni akka nama dhuunfaa tokkotti gabbu'ee ammaa kana karooraanaa keessa jira. Dammaqaa Mokonnon muummicha ministeeraa ta'e ammaa kana ka duraan itti aanaa muummicha ministeeraa ture har'a biyya kana hoogganaa jira jechuudha. Kanaaf nama kana booda du'urraa eegalee olga dhiyyaadheen gararraa eegalee namni itti gaafatamu nama du'u hundaaf Dammaqaa Mokonnon jechuudha. Dammaqaa Mokonnon yoo waan kanarraa naqee yookiin beekkatee waan kana dhaabe haashoo dhaabe nagaa deemte jechuudha. Kana ta'uu baannaan Dammaqaa Mokonnon itti galtee isiniin jedha. Sagantaan keenya guyyaadhaa kan fakkaata sagantaa biraatti